Micaanko Dute Tuagesete Yoti latte Jedame Yachakana Yoti latte Jedaka Yoti latte Askake Jedakesi Jiratu Tati Galate Fadawakayu Mansati Shetarata Malsa Kenyan Gorom Manjari Manrakai Arkasa Barusa Kullu Arkasa Wagumagavan Raka Manshe Dire Dijatena Matate Riyashin Tatedin Kalesa Guftakandin Bayena Katriyakan Ane Garisi Abe Gobota Dirtam Bayen Tumil Kaudan Desu Halisi Jachuna Dabe Kumari Yake Bola Vite Documenti Bate One with the Chundan One Namalabde Nilehan is for National Rati Naman Kabu and Sabu Marin Kabu One Namalabde go back there 2 degrees or 2 3 below Nakamta One Malabde One Namalabde Now I choose Namasibo One So we never all that none of Gasakomis and the Tinchis Kabakana Jesus Christus Sanuka de Major Nothing to do to Tal Kayokan Bitu Sende Pajina Karagata and Mapayus Gavakana Jesus Christus Gala Sanuka, Temutalkabe Majalkabe Temuka Pajalkabundum to Hina Bade Temsaway Enu Kangaranshan Bukayadum Jettegabate Gava Manakoricha Amarmin Tokosila Mafri Temisamo Sodumisha Waranate Homa Payun Dandini Arana Kadata Dibatana Bodanan Tamake Dibatabode Sodumisha Demisha Kesa Churan the Winner Rampa Ojira in Jew Gavani Musitile Gatabu Karaga Yete Wakanuraka Samongas Kara Jesus Christus Tige Kavana Matatim Ego Manchan Gandugare Mona Jesus Christus Ilma Maria Mijama Adunya Kampayisu Ina Machana Makaniku Robo Kandirisu Jawa Kambaru Jesus Christus Ida Sewa Misalle Besatu Ala Pedro Rangalandu Akayona Pato Sekali Kara Gavana Yesu Arreto Mejelame Harra Anamaga Fabaratu Asam Jalan Harra Hidang Koni Kam Ini Bogor Tinambaya Jetpegara Yesus Kristus Timi Pedagala Nua Kayo Dapat Malik Tinambaya Goma Go Tinandirira Lulanit Pisan Gavli Igni Akamishani Ishake Saurku Wani Pisu Ogesa Wana Bachuride Dokteri Wana Bachuride Nidabata Nijan Naru akan nakabutuntan Shasharo Yasaru Wayon Tuke Nambayete Haman Tegara Yesus Kristus Tegara Nua Kayo Kanapatu Kanapi da Yesus Kristus Intala ko mantinge spaisera ninijetu Shekana ko matike Shekana mo wagako la mabutu Lolani gabate ipachawan jirtu Horishe bitaka ullata fega wangela karate biftan Kobagaleti Firrishe Guardanya ishe Titisa Cinca shedak defate shedu kade buf Isra shedu wada Guardanya ishe nama mekan jede Nama mek Titisa bi Titisa hamali Titisa sirena Titisni Holy Himbar bachim na wan nagaw Holy niga wan nagaw Shedu ka wadana Kerarat bati itu setewai Meuf madala amma tuna te taminta ni kan ko recen ta bita chungo harme warinja gaban ko do bulu to ba gaban yo sarar be bulu mal kan marra kai selama sadi mana ko chati de bite kana ko recen ta bita de dunya kana raw da bar suya tembetu yi ko da gaban itu jaga gaban itu jira manju injira hukuma de torata gate gaban armiato boletiato rakisu jirachulenda ati shen waka mega batte waka fulama ati garu bunya fulama gaban nito ke gorchan duda bita dula tembetu
jedhameen beeku amma nama kana keessa jiru kan akka jedhu waggaa 12 baatti ishee takkee waggaa 6 nukuffadhe neebiidha naan jedhu garaacha naan jedhu waggaa 3 nukuffadhe maala hin fayyu qorichaan tuqaalu ta'ee dunyaa kanarraa deemuu kan jedhu jira qalbii jijjiirradhu qalbii jijjiirnaas barbaada baay'een waggaa 38 ciisanii kan akka masagui baay'een kun waggaa 12 lolaanii gaafatanii baay'een waggaa 18 goofummaa baatanii Yesuus Kiristoos wajjin jiraatan gaafa harka isaarra kan wal qajeelchanii hin tagalanne waaqayyo kanaaf haa ta'u. Faafaa kan ishee yoo dhiphattuudha lolaa dhiiga ishee tokkorratti naalin maallaan jedhan tun jedhanii gara Yesuus Kiristoositti fiddee gabaashaan gidduudhaan hidhattee shaashara wayyaasaa tuqxe roba sana jalqabe lolaan dhiiga isheen dhaabbate isheenis suuta jettee girgiddaa da'oo qabattee galata dhiyeessuu jalqabe nama galataa waaqayyo nu haa taasisu. Yesuus Kiristoos naanna'ee ishee barbaadeedha. Deebii sun gaa kan ta'e Phexros eenyu kan natti bu'e eenyu kan darbate ni fayyisuun akka an darbee naannaan hin beellu gooftaan hundumtu as darbate achitti darbata fayyuu barbaada hundumtuutti hin jedhe Phexros lakki ni fayyisuun mana keessaan darbeera jedhe humni maalina keessaan darbeera humni maalii darbeera warri sun maal jettan humni maalii darbeera humna maalii jedhu mee dargaggoosaa warri sun humna maalii jedhu humna fayyisuu afaan keessanii kaasaa guyyaa isheen cufamtutu jira namni dhufee fuuncaamatti kaayee banuun jiru gaafa isheen cufamtu jiraayi galateeffachuu danda'amaa gaafas har'a galateeffadhaa har'a sagalee waaqayyo gaafa isinitti himamu qalbeeffadhaati duukaa bu'aa baradhaa maali isin amma teessanii barattu obboleessi keenya obbolaan keenya gitaara rukutan ka'anii faarfatanii ani immoo guyyaa saganuu sa'aatii 11 ka'ee 10 keessa ka'ee salooti raadheen ximqatiin isin wajjin dhaabbadha isin immoo teessanii maasoo dadhabdu hin dadhabinaa isin seexanni dinni keessa naa dadhabu biyya kanarraati seexanni biyya kanarraati haa dadhabu